إساني أرخدا سيدين جنة سينات كان خيس داباني نور قلبي إذا كفسيفني كروجا تباري تبانني إساني أرخدا سيدين جنة سينات كان خيس داباني عمري إذا كنت خدام إسلاما تبدأ بصم جنة أبدا قمكما بكابكم سديني والشاء علماء ونساء حجة يوم إمامهما عمري إذا كنت خدام إسلاما تبدأ بصم جنة أبدا قمكما بكابكم سديني والشاء علماء ونساء حجة يوم إمامهما شيخ ولي يوت ولانا أبا علمائي يا شيخ دمتنا قلبي صغر الدير ربي يا مولا أكنا افتسدو يا ربي يا الله شيخ ولي يوت ولانا أبا علمائي يا شيخ دمتنا قلبي صغر الدير ربي يا مولا أكنا افتسدو يا ربي يا الله تباهنا أملنا حسن لساني تولا مكادري سجلنا بشيخ موسى سؤالا تباهنا أملنا حسن لساني تولا مكادري سجلنا بشيخ موسى سؤالا نور قلبي إذا كفيفني كروجا تبانني لساني أرخدا سيدين جنة سناد كان خيس داباني نور قلبي إذا كفيفني كروجا تبانني لساني أرخدا سيدين جنة سناد كان خيس داباني بكم سيسابا لك بشنبهاني كنت إسابا لو أكمت بصبري وفدك بدمائك مجرجري بخاري زمن شيخ موتني بكم سيسابا لك بشنبهاني كنت إسابا لو أكمت بصبري وفدك بدمائك مجرجري بخاري زمن شيخ موتني وعني رافته بشيخ عبد الرحمن جابوتا عباسنا قريب سيس أمتا جمجيس ربي جنتا شيخ عبد الله فيا ربي صفح النفايا دين بريد جبيا أكيلا حرمايا بحس نماتيهم عن نساء قدام دكتور أول بري شيخ أحمد توحيدا جيس وهم كبوه الدودين في عداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من عذاب النار وأدخلنا الجنة دار المتقين والأبرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا لقيفتوتا hordoftoota keenya bakka jirtan hundatti
nageenyi rabbii kan onnee kiyyarraa burqe sinaa dhaqqabuu siniin jechaa akkuma gartee baratametti torbeerraa seenaa sahaabota rasuula rabbii akka barannu quba qabna jechuudha. guyyaadha ammoo seenaa sahaabota rasuula rabbii insha Allah torbee walitti deebinaa. hadha ammoo sheeka keenna kabajamaa fi jaalatamaa urjii islaamaa kan addunyaan dhabde kan biyyi keenna dhabde kan sabni koo dhabe kan dachiif samiin dhabde aalima keenna guddaa sheeka keenna sheek Muhammad Amiin Al-Kharro seenaa isaanii insha Allah hamma takka wajjiin laalla. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. barnaamija keenna kan hadhaa keessatti yookaan sagantaa keenna kan hadhaa keessatti addunyaa yoo si argatte maal sirraa argatte yoo si dhabde hoo kan jedhu laalla insha Allahul baari. obboleeyyan kiyya guyyaa lama dura ifaan gartee addunyaadhaa biyya keessaa ifaa ture. guyyaa kaleessaatiif dheengadda ammoo ifaan sun hin dukkanaa'e. uduu ifaa arginu dukkanni nu deebite. olomaa'otu ifna nadiiniiti. eega ambiyootaati olomaa'otatu gartee dhaaltuu garteetiin ambiyootaati. olomaa san dachiin teenya dhabde dachiin addunyaa dhabde samiinis booyte obboleeyyan kiyya. dachiin fulaa isaan ta'anii ilmi irraa barsiisan halqaa isaanii dachii filatamtuu keessatti makkatal mukarramaa irraa maleekaan gubbaa irraa dhuftee ilmii barattu. aalimman gartee dhuftee bakka san teettu aalima keenna dhabdee boo'aa jirti obboleeyyan kiyya. urgaa isaan halkan kaanii dhaabbatanii rabbii isaaniitti ol lallabaniif ibaadaa isaan jiru addunyaa keessatti godhaa turan kan samiirraa maleekaan rabbii dhuftee funfattu dhabde. kanaaf sheeka keenna sheek Muhammad Amiin eenyu laata? sheek Muhammad Amiin Abdullah ibnu Yusuf ibnu Hasan Ali Ethiopia Al-Oromiyyiin. sheeka keenna sheek Muhammad Amiin Al-Kharro sheeka keenna sheek Muhammad Amiin العلوي رحمهم الله رحمة واسعة. دتشي الدنيا الرقم أكراغو دانا نجراني. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربي قفتاك يا شيكا كيناش قبري ساني نوران إبس جتشا. شيخ محمد أمين الدنيا تنبي أبوليين كيا beeka addunyaati. aalima gartee zamana kana keessatti ijji laaltu irraayi warra laakkayamu irraa laakkofsa tokko gubbaa ka jiran irraayi. san dhabne san dhabde addunyaan wajjiin dhabne san dhabe sabni kiyyallee obboleeyyan kiyya. olumaa akkanaa gartee oomishte oromiyaan eega oomishteen booda addunyaaf geessite. addunyatu eegasii golgolaahe dukkanaan obboleeyyan kiyya. sheeka keenna sheek Muhammad Amiin rabbi isaaniif haraaramu jechaa sheek Muhammad Amiin Al-Hararii wanni jedhaniif biyya isaaniittu kutaa oromiyaa keessaa Harar magaalaa Haramaayaa ganda gartee Al-Kharroo jedhamutti dhalatanii guddatanii.
eegasiillee ganduma san keessatti kharroo keessatti eega haati isaanii gama gartee akhiraa deemte abbaan isaanii guddisee ilma diqqaa qabee bakka ifaa irraa qabsiifatan fide bakka ilmi rabbii irraa garteetiin baratan fide ganda eegasii quraana rabbii irraa baratan fide abbaan isaa rahimahumullahu rahmatan waasi'a. Sheekni keenna rabbiin isaaniif haa araaramu ijoollummaan isaa ganna jahaa quraana garteetiin ijaan buusanii qomatti haffazanii. Sheekh Muhammad Amiin rahimahumullahu rahmatan waasi'a uduma biyya keessa jiranii jireenna isaanii ijoollummaa isaa ganna 14 irraa eegee nama gartee tawhiida baratuu fi nama tafsiira quraanaa baratu fanni ganna gara garaa baratu tahee argamee jira. isaa ganna 14 osoo baratu barsiisuu eegale. duuba alhamdulillahi biyyi teenya ulamaa hedduu oomishte kan addunyaan itti hajamu oomishte nutu wallaale malee ulamaa santu nurraa godaane obboleeyyan kiyya. ifaa kalee ifutu nurraa dukkanahe obboleeyyan kiyya. kanaa seenaa Sheek Muhammad Amiin kan addunyaan dhabde dubbachuun dirqama ta'ee jennaan ulamaaf adaa'iin sheekkoleen bakka jiran maraa lallabutti jirani nasiyaa dhaamutti jiran nullee nasiyaa walii dhaamna obboleeyyan kiyya. ulamaa akkanaa kane oomishte biyyi teenya biyyi gartee kaleellee warra madiinaa duratti diin rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam qeebalte sahaabaa rasuula rabbii qeebalte adhallee caalimaa fi caalimtoonni ganda san keessatti argama. ganda santu oromiyaadha biyya santu Itoophiyaadha. ulamaa akkasii oomishte ulamaa gugurdaa oomishte biyyi teenya ammallee rabbi ulamaa hafte rabbi nu keessa haa tursiisu jechaa. yaa rabbi gooftaa kiyya ulamaa angarteetiin deemuun ilmiin deemuudha. ilmiin deemuu jechuun qiyaamaan kalaahuudha akka garteetiin Anas ibn Maalik radiyallahu anhu rasuula rabbi irraa nu odeysetti obboleeyyan kiyya. rabbiin gaafa beekumsa furatu ulamaa ama keessaa guurata. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa biintizaa'il ulamaa dachii gubbaa guuruun ilmii fudhata. gaafa ilmiin garteettiin dachii gubbaa deemte juhalaa wallaalatti walitti hafa. dachiin ni baddi obboleeyyan kiyya. haramaan baddi zinaan baddi faasha gara garaatiin baddi ribaan baddi. kana tiksiti ulamaan kana tiksiti gartee subhaanahu wa ta'aalaa warri rabbiin badhaase. kanaan ifti obboleeyyan kiyya dachiilleen samiilleen. kanaafi garteetiin al-ilmu nuurun ifnan ilmin nuura wanni jedhaniif kanaafi adda nuura santu nurraa godaanutti jira. nuura san garteetiin dhabne yaa obboleeyyan kiyya. rabbi sheeka keennaaf haa araaramu. sheekni keenna ijoollummaa irraa eegalanii isaa ganna jahaa irraa eegalee hamma gartee guyyaa dheengaddaatti ilmi barsiisaa turani diin rabbii facaasaa turani. biyya keenna bira darbanii addunyaa tanatti seenaa tanaan durallee argamuu hin dandeenye galmeessanii ganda akiraatiif godaananii jiran. sheekni keenna eega garteetiin ganna 14 biyya keessatti waggaa 14 gahaniin booda eega gartee ilmii takka gara garaa gartee sheekkolee ganda san irraa biyya san keessatti argamtu irraa funaannataniin booda ganda isaanii kan itti dhalatan karroorraa siqanii ammallee garteetiin biyyuma san keessatti olomaa'ota hedduurraa ilmii funaannataa turani. olomaa akkanaa oomishte oromiyaan. warra san keessaa warri isaan
warri garteetiin isaan san keessa olomaa san keessa namni duratti sheekni kenna bira dhaqee sheek Muhammad Amin Karro ilmi irraa barate sheek Musa Muhammad Addeellee jechaan kan beekamani kan ganda Addeellee sheek Musa Muhammad aalima zamana san keessatti Sibawee jechuun beekamani kan nahwin biratti eegasiitiin subhaanahu wa ta'ala bira ciiftu kan ilmi nahwi garaa isaanii qoma isaanii keessa jirtu irraa deemanii ilmii baratan aalima kanatu keenya aalima kana wallaallee obboleeyyan kiyya saba agartee aalima beeku saba aalima ofitti ammatu rabbi nu haa godhu kaleellee gartee zamana gartee duruu keessaa sahaabaa rasuula rabbi ofitti qabuun beekamna aalima maal hayyare yaa obboleeyyan kiyya amaanaa isinitti haa ta'u warri gartee aalima gartee biraa qabdani amaanaan isinitti haa ta'u warri aalimni ganda isaa keessa jiru amaanaa isinitti haa ta'u warri muta'allimni ganda isaanii keessa jiru warra kanatu ifnana garteetiin diinii qabsiisuuf taa'u jira obboleeyyan kiyya kana dhabne kana oomishte Oromiyaan Sheek Musa Muhammad Addeelleen dhalataa garteetiin Oromiyaati biyya keenya keessatti dhalatanii guddatan isaan irraa ilmii baratan waggaa 7 bira taa'anii ganna 7 bira taa'anii beekumsa diir irraa goduunfatanii ammallee achi siqanii sheeka kenna Sheek Muhammad Maddi nama jedhamu Al-Addeellee kunillee gartee gosuma ganduma san keessaa kata irraa waggaa 3 bira taa'anii ilmi irraa baratan rahimahumullahu rahmatan wasi'a kana bichatti dhiifne sheekni kenna Sheekh Ibrahim Yaasin rahimahumullahu rahmatan wasi'a Al-Wallo aalima Wallo kan tahe irra dhaqanii beekumsa irraa fudhatani as qofatti illee dhiifne Sheek Yusuf Usman rahimahumullahu rahmatan wasi'a sheeka Wallo kan taani deemanii ilmi irraa goduunfatan asitti illee dhaabne sheekni kenna kan addunyaa garteetiin ajamaa fi araba eegasii dinqisiifatte hin teenne ammallee aalima gartee Oromiyaan oomishte irraa ammallee deemanii Sheek Ibrahim Al-Mujji nama jedhamurraa jedhanii yookaan takka jedhanii kitaaba sahihaa irraa eegalan kitaaba akka Bukhaariidha kitaaba akka Muslimii kitaaba akka eegasii Tirmiidhiidha akka Abbaa Daawwee kitaaban gartee sunan akka Nisaa'ii kan irraa baratan san duratti ammoo wanni isaan baratan waan laayyee miti ilaali eegasii ammoo hin teenne ammallee ilmiin hafte jedhanii sheeka kenna beekamaa aalima gartee beekamaa rabbiin gartee subhaanahu wa ta'ala qabrii isaanii hunda haa ibsu sheek garteetiin Abdallah ibnu Nuuro kan jedhamu irraa nama eegasii gosa gartee qarsaa irraa kan tahe kan ganda qarsaa irraa kan tahe irraa ilmii baratan eega gartee ilmii daangaa gahanii sheekoleen eegasii ijaazaa isaanii kennite olumaan ijaazaa isaanii kenniteen booda ammallee taahanii biyya teenya keessatti ilmii barsiisaa turan duuba aalimni biyya keenya bahara olumaan biyya keenya bahara yaa obboleeyyan kiyya bahariin kanneen irraa bahara olumaa kana irraa kan Oromiyaan biqilchite irraa ilmii barataa turanii ammallee darasaa 700 ol biyya keessatti ilmii barsiisaa turan manatti hin galle beekumsa eegasii galteetiin qabatan san beekumsa argatan san saba keenyaaf ummata keenyaaf barsiisaa turan hadda eegasii laal ifaa gaafsan isaan deemanii baratantu adda galteetiin kuloo addunyaa kana hunda waliin gahee ibsuttu jira obboleeyyan kiyya ifutu jira obboleeyyan kiyya warra gaafsan isaan barsiisa irraa adda galtee aalimni galtee ganda fi sheekoleen ganda heettee ilmii barsiisaa jirtu suni guduunfaa isaaniitii fi
warra isaan irraa barateessan yaa obboleeyyan kiyya. Sheek akkanaa kana dhabne, sheek akkanaa kana dhabde addunyaan, sheek akkanaa kana dhabde biyyi teenya, sheek akkanaa kana dhabe sabni kiyya obboleeyyan kiyya. Saba akkanaa keessa argamuuf, aalima gartee akkanaa qabaachuuf alhamdulillahi summa alhamdulillahi jedhaa. Nu ofitti hin beeynu, amban nurraa beeka malee. Abbaan ofitti hin beeku. Abbaan ofitti hin beeku, nama birootti nurraa beeka malee. Obboleeyyan kiyya, eegasiillee sheekni kenna. Hamma eegasii taa'an taa'anii biyya keessa subhaanahu wa ta'aalaa eega turaniin booda, eega biyya keessa taa'aniin booda, eega darasaa 700 barsiisaa turaniin booda, uduma akkasitti barsiisanii, uduma akkasitti saba keenna barsiisanii, wanni gaafa gartee sahaabaa rasuulatti buute sun isaanitti buute. Maali sun yaa obboleeyyan kiyya, sahaabaa rasuulaattu maaltu bu'e? Namni waa lamaaf biyya ofii gadhiisa. Namni waa lamaaf ardaa ofii, dachii ofii kan ilkaan itti buusee, handhuura keessatti buusee gadhiisa yaa saba koo. Sahaabaan rasuula rabbii salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi waggaa 1400 dura sababaa diinii isaaniitiif jecha, diinii isaanii amantaa isaanii keessatti dhiibbaan dhufnaan, qara'uu dadhabnaan, ibaadaa godhuu dadhabnaan, barsiisaa isaanii rasuula rabbii galteetiin azaagoonaan, barattoota zamana sanii warra galteetiin gara garaa dhufee ilmii baratu ahlusuffaa warra jedhan Qureeshni azaagoonaan, jiraa eegasii galteetiin ajjeesuudhaan, jiraa isaanii galtee qabanii ibiddarra oofuudhaan, garii isaanii dullaan tumuudhaan, rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ijaallaaluu dadhabee mee gama biyya habashaa deemaa achitti diin keessan tiifadhaa jedheen. Yoo diin ofii namarraa tuqame, yoo amantaa ofii biyya san keessatti geeggeeffatuu dadhabani, fasiiruu fil ardi, dachii keessa deemanii bakka diinii itti galteettiin eeggatan, bakka diin ofii itti tiifatan deeman. Duuba sheeka keenna waa lama dhibee biyyaa bayan. Tokkoffaa biyyatti dhalate keessatti diinii isaanii geeggeeffachuu dadhabnaan, sababaa galteetiini, mootummaa galtee abbaa irreetiini, sababaa isaan Oromoo ta'uudhaatiin biyya eegasiitti dhalatan keessa roorroon akka isaan baaftu dirqamanii jiran obboleeyyan kiyya. Sheekni keenna qabsaayaa keessaa hangafa. Hangafa qabsoo Oromoo keessaa dureedha. Hangafa galtee warra galteetiin biyyaaf eegasii galteetiin qabsoo godhe keessatti laakkahama. Sheeka akkanaa qabna, sheeka keenna laal rahimahumullahu rahmatan waasi'a. Hangafa qabsoo qabna obboleeyyan kiyya. Qawwee bitatee gaaratti bahe Sheek Muhammad Amiin Karroo rahimahumullahu rahmatan waasi'a. Gabrummaa dadhabee akkuma galteetiin jeneraal keenna jeneraal Waaqoo Guutuu jedhu, akkuma galtee jeneraalli keenna hedduun isaanii jedhani, gabrummaa dadhabnu, gabrummaa hiddaan buqqifna, dadhabnu ilmaan itti guddifanna jedhan sani hiddaan buqqisuu fi qawwee bitatanii gaaratti bahe sheekni keenna qabsaayaadha. Sheeka akkanaa kana dhabde addunyaan, sheeka akkanaa kana dhabe sabni keenya yaa obboleeyyan kiyya. ثانيا لما فأمو غبرمان غتي موتومان نفتنيان أمتكين نغتي قليتي أمتكين أكفل إقول كم بلشاتو رجلان تاو إجاكي يافون غتي سبكي ياف أمتكي كان براتي أجيسان كان براتي فتن كان براتي هداني إن أرقو gadi bahee loluu qaba, ofirraa difaa'a godhuu qaba jedhanii bahanii obboleeyyan kiyya. Sheekni keenya nama akkanaati. Amantaa ofiitiin illee gartee yoo biyya san keessatti oofachuu dadhaban gama biraas siqan.
biyya keessatti illee yoo roorroon galtee nama teessisuu galteetiin dhabdide yoo roorroon galteetiin abbaan galcheetiin irreedhaa akka fedhe nama godhe jalan taa'ani mala laallatani gaaratti bahee lole sheekni kenna sheek Muhammad Amin Karroo rahimahumullahu rahmatan waasi'a qabsaayaadha sabboonaa Oromooti sabboonummaa isaanii keessaa miidhaa gachee ummata Oromoo irratti eegasii gayaa turan kitaaba isaanii kan barreessan keessatti usuu hin barreessine biran darbine sheekni kenna sheek akkasii dhabde addunyaan sheek akkasii dhabde Oromiyaan khana qofaa miti sheeka kana agarteetiin subhaanahu wa ta'ala sheeka kenna kana Abdullah ibn Baz rahimahumullahu rahmatan wasi'a alimni guddaan suni gaafa isaan biyya Makkaa seenani sheeka agartee afaan Arabaatiif afaan ajamaa addaan baasu addaan gargar baasee beeku jedhaanii turan afaan Arabaatiif afaan ajamaa akkaan beekan jechuudha maaliif jennaan nahawii keessa turanii akkaan baratan olomaa agarteetiin Oromiyaan oomishte irraa biyya keessatti sheeka agartee zamana san galtee sheeka agartee zamana san akkaan galtee nahawii beekurraa ilmii dhuge yaa akil kariimi sheekni kenna sheek Muhammad Amin Karroo kanaaf addunyaan waan isaa dubbatti kanaaf addunyaan hirriba dhabde kanaaf addunyaan kaleerraa dachiin usuu iftu itti dukkanoofte obboleeyyan kiyya yaa akil kariim eega biyyaa bahanii eega qawwee ofii fudhatanii biyyaa bahanii eega waraan isaan qaban galtee subhaanahu wa ta'ala irraa hobba'een booda lubbuu isaanii baasuuf jecha gara biyya garteetiin Arabaa biyya Suud Arabiyaatti ce'anii achilleen teenne ganda eegasii Daarul Uluum biyya Suud Arabiyaatti kolleejjii hadiisaa seenan obboleeyyan kiyya bakka kanatti sheekni garteetiin beekamaan addunyaadhaan kan zabana sanii Abdullah ibn Baz rahimahumullahu rahmatan wasi'a jalaa ka'ee sheebbise obboleeyyan kiyya kabajaa isaanii qabaniif beekumsa isaan beekan irraa sheeka garteetiin afaan Arabaatiif afaan ajamaa akkaan beeku addaan baasee beeku jedheeni bakkatti kennanii ilaa hamma gartee du'anii kanatti Makkaa dachii garteetiin kabajamtuu san keessatti waggaa 30 ol olomaa'ota addunyaa barsiisaa turan sheeka san dhabne obboleeyyan kiyya beeka akkanaa dhabne obboleeyyan kiyya sheek Muhammad Amin hayyuudha beekaa namaati nama eegasii afaan gartee subhaanahu wa ta'ala jechi isaa midhaagu nama eegasii gartee subhaanahu wa ta'ala addaan waa baasanii addaan hiikanii addunyaaf lafa kaahan irraa obboleeyyan kiyya sheek akkasii san dhabne yaa obboleeyyan kiyya sheek akkanaa kana garteetiin dhabde sabni kiyya sheek akkanaa kana dhabde addunyaaf biyyitiyya sheek akkanaa kana dhabe garteetiin ardaan gartee isaaniitiif ardaan kennaaf gosti teen obboleeyyan kiyya Al-Alawiyyi jechuun gosa Oromoo keessatti argamti aliidha jechuudha Al-Alawiyyi gaafa jedhan hattaa waan biraadhiisi gosa isaanii ganda isaanii biyya isaanii kitaaba isaanii keessatti usuun dubbanne usuun barreessine biran dabarre sheekni kenna rahimahumullahu rahmatan wasi'a haala biyya galchee Makkaa keessa jiranii fi Makkatal Mukarrama ganda rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam itti dhalate sanitti ganda rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam keessaa bahe san kan kuffaarri Qureeshaa keessa ariite sanitti galanii ganda eegasii Daarul Uluum kolleejjii hadiisaa
tahanii barsiisaa turanii barsiisaa qofaa miti barreessaa addunyaati sheekni kenna barreessaa addunyaati beekumsa irraa afaan arabaa nahwii sarafaaf balaagaa akkasuma garteetiin hadiisota garteetiin garagaraa ilmii manxiqaa waan silaa gartee addunyaa kana keessatti gartee baratamuu mala jecha kan baratan diin irraa tokko jalatti nafne obboleeyyan kiyya bara 1953 irraa eegalanii dhaloota isaanii bara 1953 abbaan isaanii gartee waggaa 6 eegasii ganda quraanaa fidee warra quraanaatti warra rabbiiti ganda warra rabbii san fide akka Anas ibn Malik radiyallahu anhu rasuula rabbii irraa nu odeysetti rabbiif khaanate hijra min annaas ilma namaa irraa ahliina min annaas warri sun warra kam jennaan hum ahlul qur'aan warra santu warra qur'aanaati jedhe rasuuli rabbii salawaatullaahi wasalaamu alayhi arrabni isaanii yookaan afaan isaanii qur'aana rabbiitiin ganna jaharraa nama qur'aana haasahu nama ganna jaharraa hadiisa rasuula rabbii usuu gartee haasahu harka isaaniitiin usuu barreessu ganda akiraatti ganda eega seenanii deebiin hin jirre sanitti godaanan sheekni kenna rahimahumullahu rahmatan waasi'a rabbi isaaniif araaramu duuba garteetiin sheekni kenna aalima akkanaati aalima zamana kanaa kitaabni isaaniillee kitaaba asriyaa jedhamu kitaaba zamana kana keessatti hin jira kan jedhan irraayi beekumsa qabaniin hayyummaa qabaniin dandeettii qabaniin kitaaba 200 ol addunyaaf qopheessanii darbanii jirani kitaabni gartee silaa ilmi namaa itti kalaayuu hin dandeenye olomaan sodaattu ka akka gartee sharii ibnu maajaafaa itti siqanii gartee barreessanii biraa deemanii jirani sheek akkanaa dhabde addunyaan sheek akkanaa dhabde samiin sheek akkanaa dhabde dachiin yaa obboleeyyan kiyya sheek akkanaa kana dhabe samii fi dachii fi warri keenna biyyi teenna obboleeyyan kiyya sheek akkanaa kana oomishte oromiyaan duuba sheekni keenna kitaabban isaan barreessan keessaa kitaabni gartee tafsiirri qur'aanaa ka mujallada gartee 33 khaleegasi isa duran isaan durattillee isaan boodattillee gartee namni akkasitti hin barreessa jedhamee hin yaaddayamin barreessanii kaahanii biraa deeman duuba sheekni keenna isaantu akiraa deeme malee wanni isaan gartee facaafatan jiru addunyaa gubbaa jira obboleeyyan kiyya isaanii yaa'utti jirti duuba yaa nama garteetiin kitaaba isaa gartee hawwii kitaaba isaa arguu fedhu kitaaba sheeka kennaa barachuu fedhu kitaaba sheeka kennaa barsiisuu fedhu bakka kitaabni jirutti fudhadhuutiin irraa gartee guduunfadhu irraa baradhu yaa nama gartee rabbiin gartee harka gartee subhaanahu wa ta'aalaa itti badhise hoo rizqii itti badhise hoo kitaaba sheeka kennaa kana biti olomaa biyya keenyaatiif raabsi olomaa biyya keenyaatiin gahi kitaabni isaanii kitaabni isaan barreessani biyya addunyaa tana keessa biyyi gartee addunyaa tana keessa biyya hedduu keessa jira olomaa hindiitu itti fayyadama olomaa arabaatu itti fayyadama olomaa eeshiyaatu itti fayyadama olomaa awuroopaatu itti fayyadama olomaan afrikaa guutuun itti fayyadamti obboleeyyan kiyya kitaaba kanatu kitaaban argamne kitaaba fuudhee afaan si kaayu nahwirraa seenaarraa ilmirraa hadiisa gargar baasuurraa afaan arabaa gartee irraa barachuurraa duuba kitaaba tokko keessatti bifa hedduun kaayan obboleeyyan kiyya sheekni keenna sheeka akkanaati sheeka akkanaatu nurraa godaana yaa obboleeyyan kiyya tafsiira garteetiin
mujallada gachee 33 fi akkasuma ammoo kitaaba gachee sharii muslim mujallada 26 barreessanii biraa deemanii jiranii obboleeyyan kiyya. matni ujrumiyaa yoo xiqqaate kitaaba 3 ol ajaa'ibatti gartee barreessanii biraa deemanii jiranii obboleeyyan kiyya barbaadii irra gahi. barbaadii bakka kitaabni sun jirutti irraa fayyadami. aalima akkanaa kana garteetiin nurraa deeme yaa obboleeyyan kiyya. sheekni keenna jiruu isaanii keessatti rabbi rahmata isaaniif haa godhu nama haasawan guddifne haasofni isaanii yoo quraanaaf barruu taate malee manguddoo ganna gacheettiin 70-80 halkaniif guyyaa kitaaba barreessitu dhageettee takku manguddoo kitaaba barreessitu sanuu kitaaba ilmii rabbii kitaaba rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam dhaameenu biraa deeme kitaaba rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam nuuf dhaameenu biraa deeme kan rasuuli rabbii isin keessatti dhiise jedhe garteetiin maal jennaan kitaaba sunnaa kee isin keessatti dhiise quraana isin keessatti dhiise hadiisa kee isin keessatti dhiise isin biraa deeme kana qabadhaa jedhe kuzuu sunnatii wa sunnati alkhulafaa urraashidiin almahdiyyiin san barreessaa turani dhaamsa rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam ummata isaatiif sahaabaa isaatiif dhaame itti dalage sheekni keenya obboleeyyan kiyya. sheeka haasofni isaanii quraana haasofni isaanii kitaaba haasofni isaanii ilmiidha sheeka san dhabdee dachiin nutti galgaloofte yaa obboleeyyan kiyya uduu iftu nutti dukkanoofte obboleeyyan kiyya. torbee kana qofa keessatti olomaa agartee afrikaaf ishiyaaf awurooppaa keessaa deeme yoo xiqqaate nama 7 ol dhabde addunyaa. nama hedduu dhabde addunyaan obboleeyyan kiyya aalima hedduu dhabde adaa'ii hedduu dhabde addunyaan obboleeyyan kiyya. kanaaf rasuuli rabbii salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi akka garteetiin imaamni garteetiin tirmiziin dubbate kitaaba isaa keessatti akka aba hureeraan nu odeyse رسول ربي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما أكنا جري رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقاه جري أبان الري أبا هريران مالك جيد أسلا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان دبة لقاه جري أبا هريران عبد الرحمن بن سكر رضي الله عنه كان حديث حدو قلتيت الدنيا كان قايب راديمي مالس جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان جدو أرجيجد كان جدو أجهيجد الدنيا دنيانتني ملعون أبارمتو لا والنسي خيس سجرون ليجد لا ملعون أبارمتو لا أبارما والنسي خيس سجرون ليجد مال ملئ إلا ذكر الله نما ربي كيست تذكر ملئ نما إيغاسي إبادة خيست قد ملئ نما إيغاسي ربي كيست تولجد ملئ نما إيغاسي خيست رسول ربي تف أواته اتدلق ملئ إيغاسي أمو وعالما نما إيغاسي بيكم سقبو جرو الدنيا تنا خيست إيغاسي أمو نما علمي ربي براتو ملئ تون غندما بارساتي جتشو ربو لينكي ملكاه نمني جرو الدنيا كان خيست ربي ذكره ملكاه نمني جرو الدنيا كان خيست ربي سابيك ملكاه جرو الدنيا كان خيست نمني ربي في رسول تولجد خرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم الركاه قبته ديم ملكاه ملكي غرتين غندلما ملكاه نمني غرتي علمي برته عالمته إنما العلماء ورثة الأنبياء
بركان تاتي عالم من قالتو أنبيوتاتي رسول ربي تدبتي صلوات الله وسلامه عليه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر من أولو الألباب سلا والقطع خالقة جل من فوق السبع السماوات سلا والقطع ور رب بيكوف سلا والقطع ور قتي وبيكوف ور وان بيكني كانت دبتها رب العزة والجلال أيها المستمعون الكرام أيها الأحباب إفننا في دكاني والقطع جامع في بلا والقطع نمني إيغاسي قد جدي قرتين ديمو في نمني إيغاسي قد جدي ديمو والقطع متيا أبو لينكي ورسان كيسا عالمة خلولالي عالمة في متعلمة مالي متعلمة جو ور علمي براتو كانان ألت نما ربي نذكروا في عالمة في متعلمة علمي براتو كانان ألت قرتي الدنيا مانتنو أبارمتو رجل رسول ربي صلى الله عليه وسلم عالمة سنتو نرى ديمي بيكا ديني تو نرى ديمي حيو نرى ديمي يا أبو لينكي حيو سن أبدي أوروميان حيو سن أبدي إثيوبيان حيو سن أبدي الدنيا أبو لينكي إنا لله وإنا إليه راجعون بيكا كنا أومشته بيكا كنا أبدي روغا بابا كيست الدنيا أبو لينكي أما اللي بيكا كسيك أم نبي كيسف بي علاتي يا رب نرى ترسيسي هاكرا يا ربي عالم نرى ترسيسي يا ربي عالم نكيس ترسيسي هاكرا يا أبو لينكي عالمة قبسيفتو دينيتي عالمة قرار رسكايا عالمة قرآن هركاقبا عالمة علمي إساني هركاقبا علمي خالق هركاقبا بيكمس هركاقبا يا أبو لينكي كناف ستي يا أمني قرتين أداء ورقتي قرار ربي كيستي نما يامو كناف علماء أنقتي وابرد دائسنين جدا نما وابي كتبي يبولشا نما وابي كتو قرتي الدنيا كنا قرتيتيني غرغر فواجتشو ركاتم الدنيا كنا أيوم كناتو إيغاسيم بيكم سكناتو قرآن كيس جرا بيكم سكناتو حديث كيس جرا يا أبو ليان إسلاما كناف رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أكان ننجر رب العزة والجلال فإن تنازعتم يوا كيست والأبدني قام قرآن ربي تف قام حديث رسول ربي ديبي أننجر قام سنتو قرتيتين كراسنتو كرا علماءاتي كراسنتو قرتي دبيسان علماء بيتي علماء أثنتو خرارنا مخاهي أبو لينكي علماء أسنتو قرآن هركاقبا علماء أسنتو حديث هركاقبا يو علماء أنو خيسا ديمي مال هركاقمنا يا أبو لينكي يو علماء أنو الراديمي واللالا وليهافا يو علماء أنو الراديمي فتوان قرتي قرانتانين حكمين أكانتانين قدما إيغاسي أكانتاني تانا بكانتاني سينا بكانتاني بلا وانتاني نيانا وانتاني دنا يوخان أمو كوني حراما أنجت علماء كوني حلالا أنجت علماء أبو لينكي على خناف ربي سبحانه وتعالى قرآن كيست صدرك علماء بك هدو تدبت يا أبو لينكي علماء سن أمليف بوت تجر أبو لينكي علماء تسن كيسة شيكا كينتو شيني قرتي كتابة أكام برسي ديمي كان عربني اتهاجمو كان عجمني اتهاجمو كان تشاينا في راشيا في أوروبا في أمريكان اتهاجمتو كان أفريكان اتهاجمتو كان أو مشتاك النتي أوروميان كان أو مشتاك النتي بيتين بيكا كسيد أمني بيكتو تدقو تجرى أما اللي دلو من يجراني قني ساني ديمي جرى بيتن علماء خينا خم بيا خيسا جرى يا أبو لينكي درسا حقمت جل جرى متعلم حقمت جل جرى كتابة قرتي حقم إيغاسي أنتو الرابر ريسي أنتو الراقرتي سينا إساني الرابر ريسي أنتو كتابة إساني الراقرتي تنفودي أنتو سينا إساني أكامبر ريسي أنتو سينا إساني هو كان كتابة إساني الرابر ريسي يا أبو لينكي كان بريسا مي أموه كان شيكوني كي نبي خيسة بريس أجرا أنتو فودي الرابسي أنتو فودي الراقرتي تين بكا سلاقرتي ملونغه غافيرة سن أبو لينكي
ammas ni qabna alhamdulillah rabbi nu keessa haa tursiisu. Kanaaf obboleeyyan kiyya isinitti dheeresse sheeka akkanaa kana dhabneef yaa obboleeyyan kiyya, sheeka akkanaa kana nurraa deeme yaa obboleeyyan kiyya. Kanaaf bakka jirrutti yaa obboleeyyan kiyya beekumsa haa barannu, ilmi haa barannu. Kitaaba gartee sheeka kennaa biyya hedduu keessatti argama, keessattuu magaalaa gartee Makkaatiif biyya Arabaa magaalaa gartee Madiinaatiif akkasumaan Jiddaa bakka hedduu keessatti argama. Gaafadha ammallee olomaa qabna biyya san keessa, olomaa hedduu qabna, olomaa Araba barsiiftu qabna, olomaa agarteetiin ajama barsiiftu qabna alhamdulillah. Olomaa eegasi addunyaan itti hajamtu qabna obboleeyyan kiyya. Nuti hin beeyne malee olomaa agartee biyya tantee Oromiyaa keessa teettee warra agartee biyya Arabaatiif fatwaa kennitu qabna, fatwaa gootuuf qabna. Yoo isinitti mamman beeytu obboleeyyan kiyya eenni yoo isiniin jedhe, doktora kam yoo isiniin jedhe kan taa'ee Arabni eegasii maslahaa waa gaafattu, Arabni eegasii ahkaama gaafattu, Arabni eegasii mantiqaa garteetiin lugaa gaafattu, Arabni eegasii waan isaan dhibe gaafattu qabna obboleeyyan kiyya. Olomaa akkanaa gartee jabeessuu qabna, olomaa biyya keenya bira dhaabbachuu qabna, olomaa eegasii hafe eegasii irraa waa guduunfachuu qabna obboleeyyan kiyya. Kanaaf dachiin eegasii dukkanoofte, dachiin kalee iftu ni dukkanoofte, ifnanni kaleessa ifaa ture ni dhaame. Ammoo rabbiin gartee olomaa agartee hafeen, olomaa hedduutu garteetiin jira, kun deemu kaanumatu hafa, jiruun addunyaatun illee akkanumatti deemti. Ammallee kullu nafsun dhaa'iqatul mawti, namni hin duune wanni gartee hin duune Haaliqa qofa. Martu eegasii du'a dhandhamoodha, sheekni keenya hin duune jiraadha. Waan silaa jiraa sadaqaa jaariyaa, sadaqatul jaariyaa ol kaayatanii biraa deemanii kitaaba isaanii barbaadaa, lugarraa taatu, hadiisarraa taatu, quraanarraa taatu, beekumsa garagararraa taatu, seenarraa taatu, seenaa kaleessaatiif kan duubaallee barreessanii deemanii jiran obboleeyyan kiyya. Barbaadadhaa bakka kitaabni isaanii argamu, dhaqaa ziyaaraa, bitadhaa, irraa baradhaa. Yoo gartee irraa barachuullee hin dandeenye olomaa'ota biyya keenya keessa jiraniif bitaa ergaa fi akka isaan garteetiin ilmi irraa barsiisan. Namni kitaaba isaanii argate kitaaba biraatti najamanatti hin fakkaanne iman jirrelle kaa kitaaba asriyaadha, kitaaba gartee zamana kana keessatti hin jira jedhamee laakkamu irraayyi. Rabbi isaaniif haa araaramu, qabrii isaanii gartee rabbiin nuuraan haa ibsu. Addunyaafillee eegasii rabbiin garteetiin ummata islaamaa kan addunyaa keessa jiruuf rabbi sabrii haa kennu. Olomaa hedduutu eegasii garteetiin garaan isaanii boorahe, olomaa hedduutu eegasii garteetiin subhaanahu wa ta'ala itti dukkanaa'e, rabbi sabrii isaanii haa kennu. Olomaa agartee biyya keenya kan biyya Makkaatiif Madiinaa keessa jira rabbi sabrii isinii haa kennu. Ummata keenya kan islaamaa biyya Itoophiyaa keessa jira rabbi sabrii isinii haa kennu. Kama boonne sheekan dhabne akkasumaaf gartee saba kiyyaaf Oromoof garteetiin biyya Oromiyaa keessa jiru rabbi sabrii isinii haa kennu. Olomaa'ota keenya kan gara deemu dhabee hagammaa boo'aa jiru, akkasumaaf eegasii ardaa isaaniitiif ardaa garteetiin biyya san warra garteetiin Haramaayaatii fi biyya gartee kutaa Harar jiraniif magaalaa Haramaayaatii fi ganda isaan itti dhalatan warra garteetiin ganda gartee Karroo keessa jiraatan hundaaf rabbi sabrii isinii haa kennu. Sabrii bareeda rabbi isinii haa kennu. Sheeka keenyaaf bakka jirtan maratti araarama kadhadhaa fi warra eegasii kitaaba isaanii garteetiin argatee gartee itti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.